Ashamarka funi hordoftoonni Abduu Mobile App jalirtan keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftan Abduu jedhama Abduu Mobile App subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan sinin jedha arra hinjifanno afran takkan hinjifanno arganne takkan waliin qoodanna baay'ee tokko waan nama gammachiisudha arra gammachuutu jira dhugaa dubbachuu fi ane hedduu na gammachiise akkasuma karaa bushooftuutiinis jechuudha rabbiin gammachuma akkana nuuf haa godhu finfinnee irratti gammachuu afran takka baay'ee tokko waan nama gammachiisudha waan hin eegamin an akka kiyyatti waan hin eeginiitu natti mul'ate baay'ee nama gammachiisa nama xiqqootti gammadetu guddootti gammada mee waa'ee kana waliin ilaalla akkasuma karaa bushooftus maaltu jira kan jirus mee waliin ilaalla hagarumaatitti na waliin turaan isinin jira arran tana ka irreechi finfinneedha irra deebiidhaan ammoo baga irreecha geettan hin daganne irreecha nagayaa kan milkii kan bilisummaa rabbi nuuf haa godhu kana booda irreecha bilisummaa keessatti irreeffatamu rabbi nuuf haa godhu yeroo hundaka irreecha irratti maaltu tahama maaltu du'a maaltu tahama jecha oolu qalbiin nurraa oolu ka hidhame haa bahu dhiin ebalu haa bahurra dhiinummaa nurra dhaabbatee dhiini namaa jiguun siyaasaan namni hidhamuun namni waa'ee dalagaa qofatti deebi'ee nutillee waa'ee bashannanaa qofa waa'ee gartee namni martiru kun kan ajjeesee sun akkas godhee kun kan hidhee osoo rabbiin nurraa dhaabee biyya teennallee kaa rabbiin biyya bilisoomte nagayaa taate badhaadha dhugaa san badhaadhina nama ajjeesu kana osoo hin taane badhaadhina bilisummaa san rabbiin nuuf haa fidu baga irreecha geettan irra deebiitiin isinin jira arran tana ka irreecha finfinnee irratti waa afur ane waan baay'ee tokko nama gammachiisutu natti mul'ate maalinni tokkoffaa wanni an hedduu na gammachiise tokkoffaa haga ammaatitti lubbuun namaa bahuu dhabuudha lubbuun qeerroo keenyaa bahuu dhabuun haga ammaatitti ta'amma boodaallee kaa rabbuma qabna waan baay'ee tokko nama gammachiisuudha lubbuun namaa osoo baatee haga na gammachuun hin jiraatu lubbuun qeerroo takka osoo bahee haga na gammachuun hin jiraatu ka haga ammaatitti lubbuu namaa ka bahee hin dhageenye kuni waan baay'ee tokko bareedaadha poolisoonis ka itti dhukaasuu dhabuun yookiin nama miidhuu dhabuun waan bareedaadha san caala immoo qeerroon karaa nagayaatiin osoo hin jarjarin tarsiimoon durii ka Johaar sun jira jechuudha tarsiimoon durii Johaar kaa'e haqaaf qabsooyna kan inni jedhe sun tarsiimoon masakamna kan Johaar durii jedhe suni jira jechuudha akka gaariitti qeerroon sagalee isaa qofa dhageessifatee hin fiine dhagaan fudhanne marga isaa qabatee nagayaan sagalee isaa qofa quuqaa isa keessa jiru buqqifatee akka gaariitti quuqaa isa keessa jiru buqqifatee sagaleedhaani nagayaan galee kuni waan bareedaadha cimina qeerroodha baay'ee tokko waan bareedaadha poolisiin sitti dhukaasuu dhabuun waan bareedaadha jedheetii yaada kan lammataa immoo qeerroon diigameedha hedduu nu hunda keenyatti kan shakkii uume qeerroon diigameedha hin diigamne hirribne yaaniiti afaan ofiitiin dubbatanii jiran jechuudha anis reefu viidiyoo tokko isin maxxansee hin ture hin diigamne hirribne qeerroon hattaa kan gartee bosona seenee hidhatee alatti jechuudha qeerroon karaa nagayaallee jechuudha mana isaallee jira ni cal'ise yeroodhaa fi hirribe haalli jijjiiramnaan haalli ajjechaan ka duraanii caala hammaannaaniin haala gartee gara kan gara qabsoo hidhannootitti kun ammoo gara tarsiimoo biraatitti yeroo walitti ilaalutti jira malee qeerroon hin diigamne jira firattis diinattis mul'iseeti jira jechuudha isaanis diineedhaaf ta'an dhiheenyuma kana Daani'el Kibriiti haalli waggaa lameen kana keessatti waggaa sadiin kana keessa waan dalayne wanni hundi jijjiiramee kan durii gartee aktarri gurguddaan akka gaaraatti ilaalamu hundi ammantan akka hin jirre tahee jedhe waan akkasiisan haasawaa ture jechuudha Daani'el Kibriiti dhiheenya kana wanti inni jedhe sun kanuma faadha haa caaluu ajjeefne mataa qeerroodha abbaa qeerroodha Johaariin hiine qeerroo wanni jedhame hin jiru amma booda namni dubbatu hin jiru qeerroon ka jiru qeerroo badhaadhinaati akkana jedhamaa ture jechuudha qeerroon jira jedhee qoma dhawatee as bahee ifatti dubbate jechuudha inni sadaffaadha abdii murachiifneedha abdii murachiifnee kan abdii hin muratini qeerroon haga lafti bariitee irreechi gahuu eeguu hanqateeti jechuudha galgaluma san itti cabse jechuudha quuqaa isa keessa jiru waan dhufu hundaaf akkuma duraan gaafa wayyaanee gartee taankiillee hin sodaanne sanitti ifaa bilisa tarrallee taankii masan dura dhaabbate meeshaa hammayyaarraa agartanii kan isaan dhiheeffatan saree dabalatee jechuudha taankiitti sareellee dabalanii jiranirraa akka poolisii Ameerikaa sana godhuuf sareewota fidatan natti fakkaata makiinaa poolisaa kan biyyoota Arabaa sanis tokko mul'isaa turanii haa ta'u haala kana hundaa huma qeerroon bakkuma gaafa durii san jira jechuudha kuni firattis diinattis mul'iseeti jira jechuudha abdii hin muranne abdii murachiisaa yeroo isin jiru ajjechaadhaan warri kun yoo tuqan nama warri kun yoo dubbatan nama ajjeesaa hin dubbannu waan jiru akkasuma hin jiru jechuudha afraffaadha ammoo tokkummaadha
Garbi kan yeroo har'aa kana gaafii namatti ta'e jechuudha. Namni faffaca'ee namni kun kaan ta'e maal ta'e jira maami tokkummaan akka ajaa'ibaatitti jira. Nama hidhame tokkummaadhaan sagalee tahanii fi kan ajjeefame tokkummaadhaan sagalee tahanii fi walumaa galatti tokkummaan qeerroodha waan duraanii caalayyuu waan har'anatti mul'ateetu jira jechuudha. Osoo gartee qabsaa'ota beeki wanni kun nama qoqqooda fakkeenyaaf ebaluuf sagalee ta'an ebalu amma fakkeenyaaf namoota tokko ture duraan yoo gartee ati Joohar jette maali Joohariin qofa qabsaawaan sin jedhame garuu wagguu Joohar jette ati nama akka isaa kan hidhame hunda jechuudha. Yoo Baqqalaa jette nama akka Baqqalaa kan hidhame yoo Haacaaluu jette nama akka Haacaaluu kan gartee cubbuudhaan ajjeefame isaan eegalee jechuudha. Duuba haala saniini akka namni tokko walitti hin hinaafnetti akka qoqqoodamiinsi tokko hin jiraannetti akka hinaaffaan hin jiraannetti tokkummaan qeerroodha. Isa durii san caalayyuu jechuudha guduunfamee akka ajaa'ibaatitti jira jechuudha. Duuba quuqaa isaanii buqqifatanii waa waggaa sadii diinni ukkaamsee ture dhugaa dubbachuu fi waggaa sadiin kana akka abdii muratu qeerroon akka inni diigamu kaan mallaqaan bitaa kaan godhaa kaan sodaachisaa manattuyyuu jechuudha qeerroo sodaatamaa mataa dhayanii adda facaasaa durii barre gaafa wayyaaneedha TPLF ajjeesaa itti tokko jarra ajjeesan ummatas gabbeessaa jettiin ummata akkami bulchisanii ummatas gabbeessanitti amma tas gabbeessaan sunuu dhabamtee beeka ajjeesanii warraan ammoo mee dubbadhu jedhanii jechuudha waa haadhatti dhaaratanii jechuudha ajjeesanii inna haala saniinis abdii sin murannee hin diigamneesi tokkummaaleen hin facaane akka gaariitti jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf irreecha kana irratti waan guddoo takka ani akka kiyyatti hedduun gammadee. Inni biraa tokko ammoo kan hedduu nama gammachiisu sabaa fi sablammoonni keessattuu warroonni kuush jechuudha akka gaariitti irratti hirmaataniiti gosoonni garaagaraa warri dabuuf keessan keessattuu gartee warroonni kuush jechuudha warra akka Sidaamaa Walaayitaa halaba gosa halabaati gosiisa kan jawarlee koofyaa isaanii uffatee jimsan jechuudha. Warri kunneenis akka gaariitti irratti hirmaatee Oromoo waliin qooddatee jechuudha. Mormii isaaniis Oromoo waliin dhageeffatee gammachuu Oromoo waliin rakkina Oromoon mudate Oromoo waliin qooddateeti kunis waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Duriirraa ayyaana irreechaa jechuudha sabaa fi sablammoota hedduutu irratti argame hatta akka turistiitti kan daawwatu durfaa faranjiota hundatu gartee alarraa faa dhufeeti daawwataa ture jechuudha. Akkasuma gartee arran tanasi sabaa fi sablammoonni hedduun bifa miidhagaa ta'een jechuudha aadaa Oromootii fi kan isaanii wal keessa akkasuma kan isaaniitiin faayamanii isni kan Oromootiin faayame qeerroo waliin Oromoo waliin jechuudha ummata bal'aa kana waliin kabajataniiti jiran jechuudha. Kunis waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Dhugaa dubbachuu fi irreecha har'aa kana baay'ee tokko waan hamilee namatti horu waa hedduu of keessaa qabaa jechuudha. Tuni gammachuu xiqqoo taatuyyuu guddoolleen tana boodaan dhufti jechuudha. Kanayyuu diinnis hagana wanni hagana qabu isa mudata jedheen eeyne akkasuma mallee keessattuu nagayaan xumuramuun hora Finfinnee irratti nagayaan xumuramu waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Amma boodas kan bushooftuulee rabbiin nagaumaan akkanumatti haa godhu. Bushooftus ka haga tokko karaan hidhaadha jedhama haga ammaatitti qeerroon achi seenan ammoo ammayyuu mormii dhageessisu eegala waan jedhamutu jira. Rabbiin nagayaan haa godhu. Hundaafuu kaasanis laallee kan walitti deebinu ta'a. Ani Abduu Mobile Apply, an qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.